galatoomaa ulfaadhaa isinin jecha egaa gara sagantaa keenyatti adeemna. Akkuma duraanii namooti irratti hirmaachisnee hin daballe ammoona namoota akkuma jaara akkuma jaan sana keessaa kan mul'achaa jiru kun Faadii jechuudha. Faadiin kun namoota 100 maqaa jaraa bilbila jaraa of keessatti qabatee jira. Warroonni yaaltan hundi keessan iyyuu maqaan keessan as keessa jira waan ta'eef dharraa gaarii isiniif haa ta'u. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lama, sadi, afur, shan, ja, torba, saddeet, sagal, itama, demi tokko, demi lama, demi sadi, demi afur, demi shan, demi ja, demi torba, demi saddeet, demi sagal, soddoma, soddomi tokko, soddomi lama, soddomi sadi, soddomi afur, soddomi shan, soddomi ja, soddomi torba, soddomi saddeet, soddomi sagal, afurtama, afurtami tokko, afurtami lama, afurtami sadi, afurtami afur, afurtami shan, afurtami ja, afurtami torba, afurtami saddeet, afurtami sagal, shantama, shantami tokko, shantami lama, shantami sadi, shantami afur, shantami shan, shantami ja, shantami torba, shantami saddeet, shantami sagal, jaatama. Egaa Faadii kana haala kanaan mirkaneeffanneerraa gara pireeniitti adeemna jechuudha amma. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 soddomi tokko, soddomi lama, soddomi sadi, soddomi afur, soddomi shan, soddomi jaha, soddomi torba, soddomi saddeet, soddomi sagal, afurtama, afurtami tokko, soddomi lama, soddomi sadi, soddomi afur, soddomi shan, soddomi jaha, soddomi torba, soddomi saddeet, soddomi sagal, shantama, shantami tokko, shantami lama, shantami sadi, shantami afur, shantami shan, shantami jaha, shantami torba, shantami saddeet, shantami sagal, jaatama. Egaa warroonni yaaltan irra gaarii isiniif haa ta'u filannoo keessan qananii abbaa carraa hangootanii guddaa galatoomaa isin jecha warroonni yaallee yoo jiraattan guyyaa borii ganama sa'aatii kanarraa eegalee ba'aa waan ta'eedhaaf warroonni yaallee yoo jiraattan carraa keessan yaalaa isiniin jenna. 1 2 3 4 5 6 7 8 sagal, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, soddomi sadi, soddomi afur, soddomi shan, soddomi jaha, soddomi torba, soddomi saddeet, soddomi sagal, afurtama, afurtami tokko, afurtami lama, afurtami sadi, afurtami afur, afurtami shan, afurtami jaha, afurtami torba, afurtami saddeet, afurtami sagal, shantama jechuudha. Egaa warroonni yaaltan dharraa gaarii isiniif haa ta'u. warroonni yaallee waraattan amma warraa eegalaa carraa keessan yaalaa isiniin jenna guyyaa irraa kutattanii guyyaa borii dhibaa waan ta'eedhaaf guyyaa tokko keessatti abbaa carraa 500 ta'uuf adeemaa jirtu waan ta'eedhaaf qarshii 200 yaalaa carraa keessan isiniin jenna filannoo keessan qananii abbaa carraa hangootanii guddaa galatoomaa. Kuma kana bari sadii kana irraa eegalee marsa digdamii lama afaan baawwan jedhu yeroo yaadame jiraatan annan akka teelegiraamis ta'ee bakka adii sabaa taasisanii jenna kaleessaa ammoo eegalee jira sagalamaa turee katarii haadha kan keessan ta'uu danda'a waan ta'eedhaa fi carraan carraa gaarii isin gabatiin hundichaa warroonni yaalee jiraatan lafaa deemanii as keessatti gara teelegiraamii dhaabbata sabaa taasisanii jenna. Marsa digdamii lama afaan barii sadii kana irratti waan ta'eedhaa fi carraa keessan yaalaa achii dhibba lamaan qarshii dhibba shan badhaafamaa isiniin jenna carraa gaarii isiniif haa ta'u.
Kaleessa noolees wallaggaa galu jira sagala saba waliin kan jedhamudha. Noolee ganama akka saba ta'e bilbilisaan hojjechaa ture galgala bilbilisaan hojjetu noolee wallaggaa galu jechuudha jechuudha sagala digdama ta'anii digdami tokko ta'anii sagala waliin kan jaallatu carraa gaasisu. Guru Bako Shambu Bishopur Bishopur Marsari digdami lammaffaan dhumeera digdami lammaffaan dhumeera muraasa ta'u daraan carraa gaarii isiniif haa ta'u daraan carraa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna guyyaa irraa marsaan digdamii tokkoffaa abbaan carraa eenyu laataa eessa ba'aa laataa kan jedhu daqiiqaa muraasa booddee adda baasnee abbaa carraa isinitti mul'isuuf adeemaa jirra. Kananiin abbaa carraa akka naannootti beekamtiiwwan adda argachuudhaan guyyaa tokko keessatti xumuree abbaa carraa nama taasisaa waan jiruuf isinis warroonni yaallee jiraattan qarshii 200 qarshii 500 badhaafamaa abbaa carraa ta'aa isiniin jennaa filannoo keessaan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatamaa ulfaadhaa isiniin jennaa warroonni qananii abbaa carraa fooloo hin godhanne yoo jiraattan ammoo marraa eegalaatiif fooloo godhadhaa yeroo hin fadhaa isiniin jennaa daraan carraa gaarii isiniif haa ta'u. Sekitar berdua ke dua kete kamera tenagarsis. Ada ke dua kete kamera lemman saja. Toko akhirnya sekasian. Nagashi lama walim maki. Jalan kaya walim betul walim maki. Satu toko ke sana bas toko kof. Apaan cara guyara lakum sakuma toko iba sagalif afurtami sadi. Lalu. Lakum sakuma toko iba sagalif afurtami sadi. Apa cara toko fa Marsa digdamii tokkoffaa lakkoofsa 1943 abbaa carraa tokkoffaa marsaa digdamii tokkoffaa maqaan Baabbulee jedhaa hin bilbilaa Baabbulee Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Gaarii. Irra galata Waaqayyoo qananii abbaa carraa bukiraa si bilbilaa jirra.
Kanani abbaa carraa bukkee raasii bilbilaa jira carraa yaaltee turte. Oromiyaa. Kanani abbaa carraa bukkee raasii bilbilaa turre. Maali maali. Carraa yaaltanii turtanii kanani abbaa carraa bukkee raasii bilbilaa jira. Hello. Ani abbaa carraati. Ye. Baabulee ramdi. Baabulee. Baabulee. Marsaa 21ffaa lakkoofsa 1943dhaan biyyi keessan eessadha? Baalee Jaarraa. Baalee. Abbaa carraa tokkoffaa taataniirtu baga gammaddan. Baga gammaddan. Atileen. Daqiiqaa muraasa booddee walitti deebinaa baga gammaddanii lakkoofsa 1943 kananii abbaa carraa bukkeedha marsaa 21ffaa abbaa carraa tokkoffaa taatanii. Galatoomaa keessaa sagaa oolmaan gammanne. Daqiiqaa muraasa booddee walitti deebinaa sinii bilbila. Ayyaa. Abbaan carraa tokkoffaa Baaleedha. Baalee galee jira. Marsaan 21ffaa gara carraa lammaffaatti adeemna. Shakkinaa dhaabbadhu. Kameraatti duwwaa akka ta'e agarsiisi. Tokko keessan agashii lama waliin maki sadii tokko keessaan abaas tokko qofa. Abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa 2610 lakkoofsa 2610 abbaan carraa kanaa Faadii Guutuudha jechuudha. Abbaa Faadii Guutuudha. Horii 20 yaalaa yeroo hundumaa Sichoo jedhama maqaan isaa Sichoo bilbila. Faadii Guutuu fudhata kan sararaan isaa. Abbaa carraa lammaffaa ta'eera. Hello. Abbaan carraa lammaffaa Gimbii. Abbaan carraa lammaffaa Gimbiidha. Faadii Guutuu tataa jechuudha. Yeroo hundumaa Faadii Guutuu gutataa. Abbaa carraa lammaffaa ta'eera. Gara carraa sadaffaatti adeemnaa booda irra bilbilaa fi jechuudha. Gara carraa sadaffaatti adeemna. Shakkinaa dhaabbadhu. Harka kee duwwaa akka ta'e kaameraatti na agarsiisi. Tokko harka keessan agashi. Lama waliin maki. Barambitti waliin maki. Sadii tokko keessan akaasi. Tokko lakkoofsa 3599 lakkoofsa 3599 abbaa carraa sadaffaa. Karena telegram ini karena telegram itu yang menanya terjadi karena telegram guys. Aku deh. Mungkin itu. Ini apa deh? Sadi. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 3599 Abbaan carraa tokkoffaa lakkoofsa 1100
493 abbaan lammaffaa lakkoofsa 2610 abbaan sadaffaa lakkoofsa 3599. Hello. Akkam jirtu fayyaartu? Jara galata kayo kanana abbaa carraa bukeeraa si bilbilaa jirra. Abbaa carraa sadaffaa taateettaa baga gammaddee biyyi keessadha. Abbaa carraa sadaffaa taatee jirtu kanana abbaa carraa bukeeraa si bilbilaa jirra. Biyyi keessan isadha. Anaanoo. Maal jettan? Ilkaambaa. Godina kamii? Noonnoo. Egaa akkaawuntii keessan karuma bilbila kanaa nu ergaa. Akkaawuntii keessan. Noonnoo nuun jedhee jira. Abbaan carraa sadaffaa gara carraa afuraffaatti adeemna. Sudah. Ini dua ketika agarsiisi. Ejir tokko keessa nagashi lama waliin maki baran beektu waliin maki jala galiiti. Waliin maki sadii tokko keessa baasi. Abbaan carraa afuraffaa lakkoofsa 4,409. Lakkoofsa 4,409. Tolesa. Akan Tolesa era pacaran berapa? Hello. Fayyartu kamil. Aguma. Jara galata kayo kanana abbaa carraa bukeeraa si bilbilaa jirra. Abbaa carraa afuraffaa taatee baga gammadde. Kanana abbaa carraa bukeeraa si bilbilaa jirra. Abbaa carraa afuraffaa taataniittu baga gammaddan. Amin. Biyyi keessan isadha? Arsii Boqojjii. Carraa afuraffaadha. Akkaawuntii keessan garuma bilbila kanaa nu ergaa. Akkaawuntii keessan nu ergaa. Abbaa carraa afuraffaa taataniittu. Abbaan carraa afuraffaa Arsii Boqojjii. Egaa Arsaan 21ffaa guyyaa har'aa keenyaa kana fakkaataa. Warroonni yaaltan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isinin jenna. Marsaan 22ffaa bor ganama sa'aatii kanarraa eegalee ba'aa waan ta'eedhaaf warroonni yaala waraattan carraa keessan qarshii 200 qarshii 500 badhaafamaa isinin jenna. Kara TikTokii kara Facebookii warroonni nu hordoftan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isin jaallan.